Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota gadaa digital miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qabu isiniin jedha. Oduu amma isin dhageessina dursaan gafoota oduutiin eegalla. Namoonni chaanaalii kana immoo subscribe goone subscribe akka gootanis affeeramtanii jirtu. Oduu amma nu dhaqqabeen Itoophiyaan shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa biyya Hangaarii magaalaa Budaapestitti geggeeffame raajii hojjechuun dhagame. Hagaya 13 bara 2015 Itoophiyaan shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 19ffaa geggeeffame meetira 10,000 meedaaliyaa warqee meetii fi naas argachuudhaan injifannoo ajaa'ibaa argatanii jiru. Dorgomtoonni atileetota Itoophiyaa atileet Gudaaf Tsaggaayee meedaaliyaa warqee yommuu argattu atileet Latasambat Gidaay meetii argachuudhaan abbaa badhaasaa taateetti. Sadaffaa irratti ammoo Ijigaayyoo Taayyee naasa Itoophiyaaf argamsiisuudhaan 1-3 bahuudhaan addunyaa afaan qabachiisanii jiru. Oduu birootiin immoo humnoonni finxaaleyyaa Amaaraa sochii naannoo Oromiyaa keessa taasisaa jiru lubbuu namaa balleessuu biratti qabeenya saamuu fi bu'uuraalee misoomaa barbadeessaa jiraachuun dhaga'ame. Humni finxaaleyyii Faannoo jedhamu kun buufata ifaa ciruun ifaa balleessuu, daandii ugguruu, qabeenya saamuu fi lubbuu namaa balleessuu irratti xiyyeeffatee socho'aa jira jedhame. Toorri ibsaa kun Naqamtee fi Giddaan kan wal qunnamsiise yommuu ta'u guyyoota 5 dura humnoonni finxaaleyyaa Amaaraa kun kutuun sibiila isaa hiikkachuun fudhatanii aanonni 5 ifaa malee akka rakkataa jiran gabaafame. Gareen finxaaleyyii Faanoo jedhaman kun buufata ibsaa kana diiguu hiikkatanii meeshaawwan barbaachisoo fudhatanii gurgurachaa osoo deeman humnoota mootummaan to'annoo jala akka oolanis gabaafamaa jira. Gareen badii kun naannichatti yeroo adda addaa lubbuu namaa balleessuu, horii qonnaan bultoota saamuu fi guyyaa guyyaatti hojii badii irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuus dhagame. Kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa digital miidiyaa oduu fi odeeffannoon gaggabaaboo ammaaf qabanne kanan gammaa dhageettanii waan nu wajjiif turtaniif galatoomaa isiniin jenna.